Kan jirtu biraadha har'a akkaataatti Photoshop irratti backgroundii footoo akkaataatti jijjiiruu sin agarsiisa. Waliin turra amma jalqaba Photoshop irra keenya banana. Already an banadheen jira. Suura gashuuchuu fi file jennee open gochuu hin dandeenya. Karaa biraatiin immoo double click bakkee gurraacha irratti gochuutiin suura keenya gashachuu hin dandeenya. Suurri erga galee booddee leerii keenya banana. Leerii utuu hin baniin suurri akka barbaadnu ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf double click gochuutiin background isa jirratti leerii keenya banachuu dandeenya jechuudha. Achi booddee quick selection isa jedhuun select goonee suura keenya haala salphaatiin akkasitti select gochuutiin background jijjiiruun danda'ama jechuudha. Iddoo bakkee daddarbee kana akkasitti balleessuun danda'ama. Achi booda akkasitti picture erga select goonee booda bakkee erga akkas sirreessa. Right click gochuutiin select verse goona. Select verse goon taanaan isa bakkee isa filatame bichaa kutuutiin nu baasa jechuudha. Select verse goona garuu isa filannee background isaa nu kutee baasa jechuudha. Achi booddee delete press goona jechuudha. Achiin control delete select balleessuutiin suura background godhachuu barbaanne file gochuun place keessa galuutiin suura barbaanne background godhachuu dandeenya jechuudha. Saayizii suuraa isa jalqabaatiin akkasitti erga keenya booddee leerii isa jalqabaa select goonee baasne gochuunee leerii ammaarraa buusuutiin akkasitti background jijjiiruun danda'ama jechuudha. Haala salphaadhaan irra deddeebi'aa yaalaa. Galatoomaa like subscribe gochuun irraa fakkina nagaan tura.